Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii keenya biraatiin deebinee wal arguuf jirra. Keessummaa haaratiin hojii manaa isin naa kennitaniin namoota haala yeroo irratti artii isaanii agarsiisaa jiran hojjetaa jiran nuuf dhiyeessaa jettanii isaan keessaa immoo har'a keessummaa isin barbaaddan tokko gara dhumaatti maqaa isaa kanaan isin beeksisu keessummaa haaraa isiniif qabadhee jira. Egaa keessummaan keenya har'a akkuma artistoota gameeyyii Oromoodhaaf gama qabsootiin gama jaalala biyyaatiin Oromummaa isaa kan calaqqisiisaa turedha. Inni eenyu kan wal bartan ta'a keessummaa keenya har'aa baga nagaan dhufte. Hayyee artist Dajanee namoonni baay'een namoonni muraasni Dajanee Kaasaayii isin jedhu warri kun immoo Dajanee Jaalataa kan jedhanis jiru mee achirraa kaanu jechuun namoonni baay'een waan si beekaniif. Dhugaadha lachuu maquma abbaa kiyyaati. Namni tokko maqaa lama qabaa wanni jedhullee gaafinni ka'uu danda'a. Yaa ta'uti garuu maqaan abbaa kiyyaa jalqabumtuu Jaalataadha. Namni naannootti jirullee jaalatumaan beeka. Kaasaayeen kun garuu dhiibbaa addaatirraa ka'eeti gaafa bara mootii Haayile Sillaasee Jaalataan jedhamu kun maali jedhee dirqamaan abbaa lafaatu abbaa lafaa akka wanteenya nutti himtutti abbaa lafaa Dastaa Abbaa Bahar jedhamutu maqaa kana jijjiirsisee jedhama. Kana jechuun maal inni Jaalataa inni jedhu kun maqaa Oromoo waan ta'eef jibbiinsuma sirnichi yeroo sanaa qaburraa ka'eeti maqaan kun gara Kaasayee jedhamutti jijjiirame. Kaasayee jedhamu kana isaantu baasee jechaadha. Malee maqaan ganamaas jaalatuma. Jaalataadha. Daawwattoonni keenya kanaan asirreeffatan. Kanaan akka baraniin barbaada. Yaa ta'uti garuu erga afaan Oromootiin barachuun afaan Oromootiin haasa'uun caarraan kun erga itti argame booda immoo mana murtiitiin maqaasaa bakka itti deeffatee jechaadha abbaan kun. Sabboonadha jechuudha abbaan keetis. Egaa Dajuu har'a egaa dhuftee sirboota kee kan jalqabaa sirbi kee baay'eedha. Kanan beeku keessaa amma muraasa asitti kaasuuf nan yaala. Ati kamtu kan jalqabaati kamtu kan yeroo dhiyooti kan jedhu kan nuuf kaastu ta'a. Hamman ani beekutti jechuun baroota 90 keessaa anillee yeroon xiqqaa turetti jechuun ani kanan beeku sirba Dirbadirii jedhurraa si beekaa yeroo nuti mana viidiyootti faa yeroo xiqqaa taanee viidiyoo laaluuf deemnu sirboota kollekshinii banaman keessaa magaalaa xiqqootti guddadheanii Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa kan fagaatu yeroo san Dajanee Jaalataa Dirbadirii sirba jedhuun si beeknaa akkasumas immoo Asaffaa Shaaruu Lammii Allaattii Baallii Kulaalaa Agarii Manni Gamaa Ilma koo kan biraas jiru Faashinii Sabaa Daaleem Fardumaa Ashana Naananaa yeroo dhiyoo kan ammoo bara 2010 natti fakkaata jijjiirama dhufee wal qabatee wanti sirbite jira. Egaa sirbi kee kan dura akkam akka ta'e hin beeku hanga ammaatti dhufeetoo hanga amma biyyi keenya ispeeshaalii hanga amma Oromoon wanta keessa jiru agarsiisu araara hanga jedhurra amma geenyutti sirboonni kanaan dura jiran keessaa kan amma kaase muraasa isaaniiti. Sirbi kee inni duraa garuu kam inni laata? Anan amma kan ani kaase keessaa immoo kan biraatti ture. Sirbi koo isa kanaan alaadha. Okay. Kan yeroo duraaf sirbite. Sirbi koo kan yeroo duraa Kachamallee Yaa Xixxiichaan jedhudha. Kachamallee Yaa Xixxiichaan sirba keeti? Eegee Fardaan jedhu jira. Eegee Fardaa. Hin agarreessin agarsiisa hafuura shimalaan jedhu jira. Sirboonni kiyya warri duraa isaan kana jecha. Okay. Ani maalinni namni kanuma itti dhufee filate yookaan anatu sana natti fakkaataa ture. Dirbadirii daa'imummaa irraa kaasee waan an beekuuf jechuudha. Eegeen Fardaa sun waa'ee gootaati moo waa'ee maalitti ture? Sanaan dura maalinni jetteeyyuu? Waa'ee gootaati. Okay. Eegee Fardaa yaa Fardaa beekteen qolattu yaa gadhee uleen nama sardaa jedha. Akkamiin yoo yeedaloon jenne? Eegee Fardaa yaa Fardaa beekteen qolattu yaa gadhee uleen nama sardaa. Eegee Fardaa yaa Fardaa beekteen qolattu yaa gadhee uleen nama sardaa. Ohoo ehee baallamiin lagarraa ciisaa hin agarreessin agarsiisaa hafuura shimala.
Ajaa'iba. Isaan kana jechaadha sirboonni kiyya ture. Egaa Dajanee Jaalataa, artist Dajanee Jaalataa, namoonni baay'een ati sirboota ati Oromoof gumaachite keessa hamma ka'umsisaa sana ta'uu natti himteerta. Isa gidduutti immoo hamma araara jedhamu kana hamma hojjettetti kana gidduutti sirboonni baay'een akka jiran nan hubadha. Sirboota kee keessatti qabsoo ni kaastaa, waa'ee qabsoo ni kaastaa, waa'ee goototaa ni kaastaa, waa'ee jaalalaa ni kaastaa. Namoonni si beekan akkanan odeeffadhetti Dajanee sirbuurra dubbachuurra yookaan face to face akkanatti fuullee taa'anii haasa'uurra sirbuun itti salphata hanga siin jedhanitti geesseerta. Mee ati kana akkamitti hubatta? Walumaa galatti sirbi yookaan immoo weelluun siif maali? Aartiin siif maali? Gaariidha. Anaaf aartiin yaada koo kanan ittiin ibsadhu rakkoo jiruu fi waan natti dhagahamullee kanan ittiin ibsadhu aadaa fi duudhaa kiyyallee achuma keessatti kanan ittiin ibsadhu adeemsa kamiyyuu sirbaan otoon ibsadhee natti tola. Anaaf aartiin waan hunda kooti jechuu nan danda'a. Kanaafuu namoonni kan jedhan sirriidha jechuudha. Sirriidha. Aartii irratti ilaalcha ati qabdu. Daa'imummaa irraa kaastee akka socho'aa turtes immoo haasa'amaa jira. Yeroo ammamiin ta'a sirbarra eega turte? Almost waggaa 20 oli. Waggaa 20 oli. Anuyyuu dirbaadirrii kanan beeku almost akkasiin siqa kudha wayi minaamin. Gara miidiyaatti gara muuziqaatti kanan kallattiidhaan gale bara 93 irraa kaasite. 93 irraa. Kanaafan duratti 90moota jedhee maaltu gara sirbaatti immoo si fide? Namoonni tokko tokko xiiqin jiru na fidan kan jedhu jira. Aartiidhuma waanan jaaladhuufis kan jedhan jira. Sababa wayii qabaachuu dandeessa. Yookaan immoo waanuma si keessa jirutu gara sitti si oofe moo? Egaa itti seentee booda akka hin baane kan si qabe kan si hambise faan maaliin? Aartii ani muuziqaa jechaan kun eega sadarkaa muuziqaa jennuun kanatti dhufne haa ta'u malee sirbi uumamaan hin qaba. Uumamaan hin qaba gaafa jedhu uumamumaan sirba jaaladha. Ijoollee taanee bakka hoolaa eegnutti, bakka horii eegnutti, bakka qonnaatti illee eessummaan kiyyatu sirba jaallata. Haati koollee akkasuma. Sirba jechuun sirbarraa ooluu hin danda'an. Isuma dhugaa dubbachuuf ijoollee taanee maatiin kiyya firri kiyya du'ee gaafan itti sirbeen qabaan. Kana jechuun maali? Waan hundarra namni sirba taanaan namni sirba eegale taanaan sadarkaan itti obsuu hin dandeenye irratti sirba jaaladhaa jechuudha. Maatiin du'ee kan ta'uu qabu boochisaayyuu ati sirbite. Kun hin jira jechuudha. Kun immoo jaalala aartiif qabdu kan immoo wanta as keessa jiru. Akkuma duraayyuu kaastee maatii keessas wanti jiru jira. Ati sanas dhaalte jechuudha. Eessummaa kiyya guutuun isaanii ni sirbu. Geerarsi kun isaanumarraa natti dhufe. Warra na caccaalantuu baay'een jiru waa beekamuu baatan malee. Warra naannoo irratti beekaman warra dandeettii sagalee ciccimaa warra qaban. Geerarsi kun akka naannoo ani itti dhaladhee guddadheetti namni baay'een hin geeraru. Geerarsa keessi kee fedhuu danda'a ta'a. Garuu akkaataa barbaachisu sanaan geeraruun nama hundaaf hin kennamne jechaadha. Kanaaf namoota akkasiitti eessummaan kiyya. Akkaataa itti geeraran illee sagaleen uumamaallee jiraatu. Akkaataa itti geeraran bakka itti cabsaa adda addaa qaba geerarsi kuni. Yaa'insa mataasaa qaba. Isa kanallee isaanumarraa hin dhaale jechuun hin danda'a. Gaaffii itti aanutti ce'uu kootiin dura waa'ee geerarsaa kaasuun kee ganafne ani waltajjii garaa irratti si ilaala. Keessumaayyuu bara haaraan kun seenuuf yeroo jirutti wanti isin goobe irratti hojjettan nullee achi dhufnee gabaasneerra. Geerarsi achitti mul'atu tiipikaalii Oromiyaa keessumaayyuu Salaalee baay'ee kan mul'isudha. Akkuma tu jettee geerarsi naannoo Salaaleetti adda wanti tiipikaalii agarres jira bira geenyetis
Simmoo wanti adda si godhu jira yeroo baay'ee waltajjii irrattis baay'ee geerrarsa jaalatta. Geerrarsi akka Oromoon jedhutti shimala caalaa kilaashii caalaa diina naasisuu irratti diina raasuu irratti jedha. Salaalee immoo kanaan beekamaadha. Ati immoo kanaan baay'ee beekamtasi baay'ee jaalatamtasi. Mee allaattii baalli kulaalaa kan jedhu tokko warri Salaalee yeroo baay'ee hin jedhu kan uummataas ta'uu mala yookaan kanuma nama dhuunfaa abbaa ta'e irraa dhufuu danda'a. Ani baay'ee waanan jaaladhuuf yookaan isa yookaan geerrarsa biraa osoo keechaa nu buustee immoo gidduudha. Allaattii baalli kuulaa allaattii baalli kuulaa allaattii baalli kuulaa risaa baalli sharara gadee lubbuun marara goota dhugaan marara shumburaalee saalagaa. Shumburaalee saalagaa baddeessaa naramanii hundumaa keessaa qabnaa maal keessaa nu dhabanii. Ministiriyaa ulullee yaa buttuuka culullee isa foon malee bullee akka mootii culullee. Silaa coomasii muraa rasaasa malee nyaattu silaa daadosii bitaa zayitii malee dhugdu. Silaa dhaqeensi fudhaa dirqamaan malee dhuftu. Dirqamaan malee dhuftu. Dirqamaan malee dhuftu. Adda dhugaa rabbi. Waa'ee gootaa immoo sirbiteerta waa'ee goototaa. Keessumaayyuu Asaffaa Shaaroo Lammii kaasteerta. Warra biraas warra naannoo isaanii jiran gootota naannoo san jiran Oromiyaan gootota baay'ee qabdi. Warra sitti dhiyoo jiran immoo akkuma yaadatteen kaasteerta. Kuni kabaja guddaadha. Mee waa'ee goototaa haasofnu immoo xiqqoo ishee akkana ce'uun dura Oromoon goota baay'ee qaba. Atis gootota sana keessaa yeroo ammaa kanatti goota Oromoo keessaa nama Oromoof hojjetee gootota keessaa isa tokkodha. Goota akkamitti ilaaltame Oromoo wajjin wal qabsiiste? Goota jechuun maqaanuu goota jedhee yaada. Goota jechuun nama kaayyoo qabu, nama kaayyoo qabu sana galmaan gahuuf tattaafatu, nama dhimma uummataa yaadu, nama uummataaf yaadu, nama rakkoo uummataa ibsuuf tattaafatu, nama ibsuuf dandeettis qabu, nama dandeettii isaa kanas mul'isuuf kutannoo qabu jedhee yaada. Gootota amman ani hubadhetti lama yookaan sadiif sirbiteerta kanaan ni arge. Sirba gootaa keessaa immoo tokko yaadachiisnee bira dabarruu daawwattoota. Maaliif seete Dajuu? Hin argamtu ati waan ta'eef jechuun odeessiin har'a waan sirraa barbaadu tuqee darbuun barbaada. Kan sitti tole kan jechuun gootota hundumaa hin jaalattu hundumaaf hojjetteerta. Hundumaaf hojjeddeen jira. Hunda jechuu waan hin dandeenye waan ta'eef kan sii dhufu. Goota keessaa Asaffaa Shaarooti. Yaa Asaffaa Shaaroo Lammii asee Shaaroo Lammii yaa Asaffaa Shaaroo Lammii yaa Asaffaa Shaaroo Lammii asee haaleen cakoo keessa namaan beektuu namni moto bisii laagaan buluu asee abbaa giddii. Yoo magaalaa taate malee gosti ofii namaan kennu asee haaleen cakoo yoo alagaa taate malee yaa Asaffaa daamaa qallaa asee daamaa qallaa shakashakii koottuun gallaa yaa Asaffaa geeteen nalte asee geeteen nalte shakashakii yoo sii gamte ogaa dagalee guuranii asee haaleen cakoo mana ijaaraaniisee. Ogaa barmeelii fidanii asee abbaa giddii bishaan waraabaaniisee. Ogaa weedaroo fidanii asee Shaaroo Lammii farda sakalaaniisee. Shaaroo Lammii asee Shaaroo Lammii keessa namaan beektu namni. Keessa namaan beektu namni. Artistoonni gootota seenan isaanii dhokatanillee kaasuu keessatti qooda olaanaa qabu. Kana qofaa miti. Artistoonni yeroo biyyattiin raafama keessa jirtu, yeroo rakkinni jiru, yeroo gadadoon jiru, yeroo sabni tokko cunqurfamaa jiru, namoota akka keetii haalli isaan argan gadi hin teechisu. Tokko gootummaan tokko kana. Mee jijjiirama Oromoon arge jennuun kanaan dura sirna duraanii keessatti wanti chaalenjii si godhe yookaan immoo wanti baay'ee si qore ati sirbaan waan istiraal gootiif yookaan immoo sirbaan waan qabsooftiif wanti chaalenjii si gochaa jire yookaan chaalenjii san irratti hundooftee hojiin hojjette fa'aa jiraate.
Chaalenjiin akka Oromootti sirnoottan darban keessa qaamni namni chaalenjiin yookaan immoo rakkoon irra hin geenye hin jira jedhee yaadu. Rakkoon sadarkaa adda addaallee qabaatu. Yaa ta'uti garuu sirboota kanatti ergaan gara sirbaatti dhufee yeroo baay'ee yeroon itti waltajjii irraallee dhiibamaa ture jira. Inni yoo dhufe siyaasa sirbaa nama kakaasaa yeroon itti jedhamee waltajjiin itti hojjechuu dhaqa irraallee daangeffamaa ture jira. Yaa ta'uti qaamumti akkan sirbu barbaade immoo waltajjii irratti na affeerellee wantoonni inni jedhee sirbu maali? Walaloon inni achirratti sirbu suni saansurdi gochuu qabna yookaan gulaaluu qabna. Warri jedhaa turan suni lakkoofsan qabu. Yaa ta'uti gaafni namni taa'ee walaloo gulaalee qophiin fuula duratti bakka jirutti bakka jechuutuma kana sirbaa. Gulaallee irraa jechoonni kun nuuf ta'a. Bakka itti jedhanii ani waltajjii irratti jecha jijjiiree sirbaa ture. Mufannoo gurguddaan itti argamaa turellee waa hedduu jira jechuu hin dandeenya. Yaa ta'uti garuu aartiin mataan isaatu nama tokko hin gammachiisa, nama tokko hin mufachiisa. Qaama aartii hojjetu sanaaf immoo qormaataa jechuudha. Kanaaf qormaata jirullee qormaata gurguddaa akka barbaadetti quunnamaa tureefillee harkas hin kennanne mataas gadi hin qabanne waan Oromoodhaaf waan jechuun qaba jedhee yaadu waan natti mul'ate. Waanan itti amane waanan itti hin amanne hin dubbadhu. Waanan itti amane yoo hin dubbadhellee waan san duuba dhufuufillee sodaan qabu. Maaliif dhimma Oromootan dubbadhaa dhimma Oromoof Oromooti irratti ani dhimma Oromooti irratti wareegamullee sodaan qabu. Waan Oromoodhaaf ta'u waan Oromoodhaaf malu waan Oromoon dhabee bakka barbaadataa jirutti barbaadataa jiru argachuu qaba jedhee waanan itti amane chaalenjiin kamuu jiraatu duubatti hin deebi'u. Ani akka nama tokkootitti namuma tokko waan narraa eegamu guutuutti illee gochuu baadhu waanan dhaqqabu waan humni koo danda'u gochuuf nama sodaa qabu miti. Hayyee kanaan wal qabatee sirba kee tokko dhaggeeffachaan ture. Ilma koo ofumaan hadhaani malee wanti jedhamu jira yoo nan dogoggoruu baadhe. Sirbi sun jijjiiramaan dura natti fakkaata. Quuqama wayii of keessaa qaba. Quuqama wayii of keessaa qaba. Waan amma kaaste kanaan waan ol qabatuufi. Waan ani itti amane nan hojjedhaa jetteerta. Chaalenjiin osoo jiru komaandi poostii keessa sirba kana kaasteerta. Sirbi kuni Oromoo akka yeroo san Oromoo waan keessa jiru kan mul'isuu fi atumti nadhaanii jechuun ormi dhufee nadhaanurraa nuti akkas ol gochuurraa orma walirraa hadhaannu akka jechuuti. Waa'ee sirba sanii xiqqoo haasofnu. Hayyee. Sirbi suni jecha sook of sorgoodha. Jechoota nama sukkanneessanillee yeroo sunillee yeroo Oromoon rakkoo hamaa keessa jiru yeroo maastar pilaanii ijoolleen biyya kana jiraachisan biyya kana bulchuu danda'an biyya kana guddisuu danda'an jedhamanii yaadaman itti adda adda rukutamanii itti du'aa turan. Yeroo itti manaa bahuun rakkoo guddaa ta'e keessatti sirba sana sirbe. Gaafan sirba sana sirbuu marii tokkoon nam tokkoon illee osoo hin mari'anneen sirbe. Waanuma natti mul'atee fi waan keessa jirru anuu kana bira darbuu dhiisuu hin danda'a. Chaalenjiin kun chaalenjii ulfaataadha. Kana bira darbuu dhiisuun illee hin mala. Dubbadhee du'ullee dubbadhee du'uun qaba waan jedhuufan sirba sana hojjedhee jechaadha. Dajuu sirba sanii yaadatta amma tokko. Na yaadadhee. Irraa jennuume. Ilma koo ofumaa nadhaanii malee ofumaa nadhaanii malee ilma koo alagaa nanaasisini. Ilma koo ofumaa na nyaari malee ofumaa na nyaari malee ilma koo orma natti nyaarsisini.
ilma koo yaa ilma badaane malkaa yaa ilma badaane malkaa korma koo sanyii waan facaasan margaa jedha sirbichi. Ofumaan hadhaani malee orma nan dhaansisin. Alagaan nan dhaansisin. Baay'ee yeroo sana qofaa miti amma yeroo amma keessa jiru kanallee kan agarsiisudha. Oromoon yeroo wal dhaanaa jiru keessa jirra. Ofumaan hadhaani malee orma nan dhaansisin. Ati yoo wal dhaantee quuftutti abbaa ta'e yoo osuullee kuffisuu dandeesse adeemsa kuffisuurra geesse hamma kuffisuurra geesse sanarratti dadhabuun keenaaf egaati dadhabdee immoo ormi biraa si dhaanuun dhufuun ormi biraa akka si dhaanuuf saaxila of baasta jechuudha. Yeroo kanallee ni ibsa akkana siqaa jirra baroota harka firaarraa harki diinaa jabaataa jechuudha. Maaliifin ati eega of dadhabsite diina jabaa miti diinni salphoon illee nama salphisti. Kanaafuu haala yeroo kanallee kan ibsudha sanas ta'e kanas akkana siqaa jirra. Akkuma dura kaasne ati afaan Oromootiin akkuma hayyoota Oromoo akkuma artistoota gameeyyii kamiyyuu Oromoodhaaf baay'ee hojjetteerta. Waa'ee gootaa ni kaasta inniirra, waa'ee biyyaallee ni kaasta, waa'ee jaalalaa ni kaasta, waa'ee qabsoollee ni kaasta akkuma amma sirba kanaan dura naa kaaste jechuudha. Ergasii immoo Oromoon wanti waliin dhabee jijjiirama wanti jedhamu tokkotti hamma tokko eega dhufuuf as ga'ee booda immoo waa'ee jijjiiramaati irratti illee wanta hafuura yeroo isaan ture fiilingii Oromoon keessaa bahee miira biraatti ce'e miira sanallee kaasteerta jijjiiramaas yookaan immoo sirba jijjiiramaaf hojjette illee qabda. Yeroo sanatti maal fiil goote akkuma nama kaanii nu hunduu wanti fiil goone jirra yookaan Oromoon akkuma atu jettee daa'imman isaa dubartoota ulfaa barattoota hayyoota baay'ee xiyyiitii fi maaliin dhabe gadadoo biraatiin dhabe. Gadadoo sanarraa wanti nu boqachiisu dhufe jenne nu hunduu akkuma keessanillee aartiin baasuu baannu deeggarsa garaagaraatiin akkuma nu hundumtu akkuma Oromootti waan baay'ee agarreerra. Hayyoonni keenya kan biyya alaatti dararamaa turan sirna wayyaanee ari'atamanii kan Keeniyaa turan kan Eertiriyaa turan kan biyya biraas turan yeroo jijjiiramaa sanitti kan biyya keessa seenanidha. Aktiivistoonni keenyas waan baay'ee agarreerra yeroo sanatti kanarratti illee hojjetteerta. Mee waan san irratti immoo yaasufna. Suni dhugaadha. Akkuma ati kaaftee chaalenjoota gurguddaa darban san erga darbee booda erga Oromoon fuula walitti deeffatee booda inni biyya alaatti baqatee biyya alaa tures erga biyyatti galee booda haga namuu fuula haara'aan yaaddoodhaan walitti dhufee biyyi keenya bakka jedhu sanitti walitti dhufee amma sadarkaa itti gaaddisaa hayyoota Oromoo ijaarranna haga sadarkaa jedhan sanatti gaafa walakkaa sanatti dhufan san miira walakkaa sana jiru san irratti hundaa'etan sirba sana hojjedhee namni ani akka kiyyatti waan Oromoon fakkaatuun sirbuus barbaada. Gaafa Oromoon fuulli isaa dukkanaa'es waan sana ibsuun barbaada. Gaafa Oromoon fuulli isaa ifees waan sana ibsuun barbaada. Maali sababni isaa? Eega fuulli dukkanaa'e waan fuulli dukkanaa'eef qabaa rakkootu jira jechuudha. Furamuu qabaadha. Eega itti gammadee gammachuu kana immoo gara fuula duraatitti akkamitti itti fufuu qabaan galatatu jira jechuudha. Kanaaf achirratti hundaa'etan waan sana hojjedhe. Yaa ta'uti garuu namoonni immoo yaada adda addaa namni akkuma bifti keenya garaagaraa yaadni keenya garaagara ta'uu danda'a. Namoonni immoo yeroo kaasan inji jijjiirama waan ta'eef waan jijjiiramu kana irratti hojjechuun namni jedhu jira. Namoonni jedhan nageenya. Yaa ta'u garuu kaleessi maal ture? Kaleessi yoo dukkana ta'e har'a yoo ifa dhale. Waa'ee ifaa dubbachuun dirqama. Waa'ee ifaa dubbachuun dirqama. Har'i yoo ifa ta'ee boru dukkanni dhufe waa'ee dukkanaa waan bona keessa dubbachuun dirqama waan gannaas gannuma keessa dubbattaa jechaadha. Baay'ee aartiin kun vaaraayitiidha jechuun jireenyumti dhala namaatu vaaraayitiidha. Bu'aa bahiidha. Ani akkasanitti yaada jechaadha. Akka dukkanaa'etti nafu akkuma ati jettee akka ifettis nafu. Bu'aa bahii sana ibsuun immoo
gahee artistiiti. Kanaaf ganni adeemsa malee dhufu eega ganni darbee adeemsa malee bonni hin dhufu adeemsa malee birraan hin dhufu birraa malee bonni hin dhufu birraa malee arfaasan hin dhufu arfaasaa malee bonni hin dhufu jechaadha. Tartiiba sanaan akkuma jireenyuma dhala namaa jireenyuma environmentiin qabdu irratti hundaa'eeti yaadni kiyya. Yaa ta'uti garuu waan sana hunda keessa dabarree wanni har'a keessa jirru kun immoo sanaan faallaa fakkaatudha. Dajuu mee garanatti hin dhufna anis sababa sana kaasifan qaba jechuun si qofaa miti jechuun yeroo sanatti weellistoota qofa osoo hin ta'in akkuma dura kaase pooletishaanonni jiru jijjiiramaniiru jijjiirama agarreerraa jedhanii haasa'anii jiru. Warri wallolee araaramee jira. Sigalee Oromoon yeroo san yeroo gammachuurra jirutti biyyattii waggaa 20 waliin onnee marsinee turre. Oromoon yoo araarame yoo walitti dhufe Afrikaallee addunyaallee akka araarsu wanta itti agarre ture yeroo san jechuun waan jijjiiramuuf qofaa miti. Si qofa osoo hin ta'in artistoota qofa osoo hin ta'in warri siyaasarraa warri maalii warri hidhaman hiikamanii agarreerra. Kana caala maalitti gammadda maalitti sirbita kanatti sirbitu taana waanuma jirudha. Ashananaa jedhaa laata sirbichi waan allaalaa turee fi baay'ee waan natti toleef kaasnee dabarreeti gara amma yeroo ammaa kanaatti dhufna. Galanni si haa ga'u galanni kee hin badinii tolli kee hin dulloomini. Galanni kee hin badinii tolli kee hin dulloomini galata kee yaa Rabbii yaa ayyaana Oromoo. Galanni si haa ga'u jedha jechi. Ilaaleen tureeyyuu akkuma naa kaastu barbaade tanan malee baay'ee bareeda baay'ee ati eebballee hin dandeessaa jedhama kinoo galataayyuu yeroo jettu. Baay'ee namatti tola. Mee dura kaasuuf yaalteerta kalee wanti itti gammannee jira kalee immoo wanti itti gaddine jira. Waan baay'ee keessa dabarreet akkuma Oromootitti wanti baay'ee keessa dabarree as keenyee jira. Oromoon kaleessa akka sabaatitti tuffatamaa ture, cunqurfamaa ture, tokkummaa dhabee, maal dhabee, beekumsa dhabee miti. Yookaan immoo saba kaanii gadi ta'ee miti. Saba kamiyyuu caala uummanni addunyaa kun Itoophiyaa kan beeku bal'ina Oromootiin fi sirna Oromoon qabuun. Sirna Oromooti irratti illee baay'ee hojjechaa jirtu. Sirba ammaati waa'ee araaraa kaaste kanarratti illee waan Oromoon qabu duudhaa Oromoon qabu. Oromoon osoo kana qabu maaf araaramuu dadhabee maaf walii galuu dadhabee maaltu karaarraa maqe laata kan jedhu kaasuuf yaalteerta. Mee Oromoon amma maal keessa jirti kalee immoo maal dhabnee as geenye gidduutti gammanneerra akkumaatu jette maal dhabnee as geenye har'a maal arganne immoo maalis dhabaa jirra. Akkuma weellisaatittis akkuma lammii biyya kanaatittis akkuma nama tokkootittis wanti ati hubatte. Walumaa galatti maal keessa jirra? Dhugaadha. Ani akka nama Oromoo tokkotitti akka immoo nama duudhaa saba kanaa duudhaa ofii beekuutitti waan ofii beekuun of beekudha jedhee yaada. Akka kanatti Oromoon waan irraa dhoksan kan hin qabne rakkoo hammaataa keessa jira. Hammeenya guddaa keessa jira. Balaa hamaa keessatti kufee jira. Ani amma akka Oromootti tanaasaa jira. Akka artiistii Oromootti tanaasaa jira. Maali sababni isaa? Du'a dhoksanii awwaala eessan naquu jedhe. Waan jiru kana dhoksinee ani dhoksee waa biraa dubbachuu waan hin dandeenyeef. Kana gaafan jedhu garuu rakkoon kun akkuma kanatti itti fufaayii akkanumatti jiraatamaayii akkuma kanatti hafaa kan jedhu immoo abdiin qabu. Hin jijjiiramaa jijjiiramuu danda'a waan jedhu abdiin qabaani. Hawwiis nan qaba. Akkamitti jechuun immoo waan biraati. Oromoon yoo dhugaa isaatti deebi'e yoo sirna isaatti deebi'e
safuu isaatitti yoo deebi'e, duudhaa isaatitti yoo deebi'e, aadaa isaa yoo eeggate hin deebi'a. Wanni hin deebineef hin jiru. Namni hin dhalataa hin du'a. Muktiin margaa hin guddataa hin murama. Yoo goge bakka buusanii dhaabanii dhalli namaa soo du'e abbaan yoo du'e ilmi yoo dhalate ilmi dhalate hin guddataa. Ilmi dhalate sunis ilma dhalchaa jechuudha. Ittuma fufa. Kanaaf Oromoon dursa wanni ta'uu qaba jedhee yaaduuni. Oromoon sabni kun osoo akka duraanii sana dhiibbaa qaama biraatiin ta'e wanni walitti boonyuuf hin jiru. Osoo dhiibbaa qaama biraatiin hin taane ilmaan abbaa tokkoo warri mana tokko keessatti dhalatan namni abbaa tokko irraa dhalatan qe'ee abbaa isaanii gubanii kallacha abbaa isaanii gubanii abdaarii abbaa isaanii balleessanii safuun abbaa dhabamee hanaadhaa dhabamee duudhaan hafee kuni ta'uun waan hin malle Oromoodhaaf. Haa ta'uti gabaa kan darban dhaqan kan dhufu dhaqan jedhama. Har'allee of dhaqqaba Oromoon jedhee ta'e yaada. Oromoon dafee gaafii tokko malee namni kamiyyuu shakkii tokko malee marii tokko malee nagaatti deebi'uun filannoo tokkoof tokko qofa wanni Oromoodhaaf ta'uu qabu. Oromoo qofaaf miti kun. Qe'een Oromoo gubate yoo qe'een Oromoo bade Oromiyaan hoo badde Itoophiyaanis inuma baddi. Wanni shakkii tokko malee sitti dubbadhoo jiraate jechaadha. Kanaaf immoo namni tokko dhaabbatee deemuudhaaf hoo dugdi isaa lafeen dugdaa isaa fayyaa ta'e malee namni kun dhaabbatee deema jechuun hin danda'amu jechaadha. Oromiyaan fayyaa hin qabdu taanaan wanni Itoophiyaan fayyaa godhattuuf hin jiru. Miila tokko irratti kaansarii baatanii miilli tokko fayyaadhaan ittiin deemama jechuun hin danda'ama. Kanaaf ilmaan Oromoo wanni adaraas jennuun wanni itti waaqa kadhataa jirrus yaa waaqni nu dhaga'ii waan salphaa miti. Maqaa waaqaa waamuun garaa qulqulluudhaan kadhachuun waaqni uumadha nuti uumama. Uumamni waan isa uume yoo kadhate waan irraa dhabuuf hin qaba jedhee yaadu kanatti abdii sitti hin qabu. Shakkillee hin qabu akka yoo kadhanne argannu hoo garaa qulqulluudhaan kadhanne. Hin araaramna soo jedhan. Wanni namaaf qaama biraallee barbaadaniif jira jedhee yaadu akka Oromootitti akka siyaasaatti sitti haasa'an jiru. Akka Oromootitti Oromoon gaaddisuma Oromootti araarama jalatti araarama sirnuma gadaa jalatti araarama duudhuma isaatiin araarama safuu isaa eeggatee araarama. Kana ta'uun immoo dirqamaaf dirqama Oromooti. Daju kana wal qabatee ati immoo waan sirraa eegamu ba'aa jirta. Akkuma nama tokkottis akkuma dura jette akka artistittis akka nama artii keessa jiruttis wanti hojjette jira yookaan haala yerootiin wal qabate maaltu narraa eegama maal gochuun qaba kan jedhu irraa kaatee wanta gaarii hojjetteerta. Innis immoo araara jedha. Mee araara xiqqoo osoo hin ta'in hamma dandeessu osoo irraa nuu jette. Suni rakkoon qabu. Ka'umsi isaas araara jedha. Araara yaa Rabbi araara Waaqayyo araara yaa Rabbi araara yaa Rabbi araara Waaqayyo araara meenuu faraaramii meenuu taraaramii Waaqa gadaa shananii waaqa bokkuu shananii waaqa odaa shananii waaqa langee shananii waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliila leemmoo garaa taliila leemmoo garaa taliila yaa Rabbi nuu dhagayii dhageessu nuu fawwaadhu ati mala nuu dhayi ati mala nuu dhayi ati mala nuu dhayi. Daju yeroo kanatti yeroo keessumaayyuu obbolawwan lama guguddaan yeroo wal lolaa jiranitti
Araara osoo jechuu baatte maaltu jedhamuu qaba? Amma ilaalchi lama ni jira. Gariin guddoon araarri akka barbaachisu ni amanu. Garii xiqqoon immoo tokko rukutee akkamuu yookaan immoo tokko balleessee tokko akka jiraatuttis kan amanan jiru. Osoo araara jechuu baanne yeroo kanatti wanti jennu maaltu jira? Ani akka nama safuu fi duudhaa beekutti akka nama faayidaa araaraa beekutti gaafa yaadu wanni araaraan ala jedhamu hin jiru jedheen amana. Maaliif? Qawwee dha'uun dhahamee agarreerra. Lubbuu balleessuun lubbuun baddee agarreerra. Qe'een gubachuun gubatee agarreerra. Kanaan alatti waan biraatu jijjiirama fidaa kan jedhu abdii ittiin qabu. Haa ta'uti garuu kamiifuu qaama kamiifuu kallattii kamiinuu wanni araara jedhu wanni caalu jira jedhee namanu. Araarri maqaan isaayyuu araara. Araarri nagaa. Nagaa keessatti fayyaa jira. Fayyaa keessatti jiruuf jireenya jira. Araarri gaafa araara labsitu nagaa labsita. Yoo nageenya jiraate bahanii galuu jira. Rafanii ka'uu jira. Qotanii argachuu jira. Daldalanii argachuu jira. Namni kamiyyuu kallattii ogummaa isaatiin kallattii kamiinuu yoo socho'ate jiruuf jireenya isaa mo'achuu danda'a waan ta'eef addunyaadhaan illee dorgomaa ta'uu danda'a waan ta'eef wanni araaraa olii jira jedhee waan hin amanneef. Kana itti amantee hojjette. Kanaaf itti amanee hojjette jechuudha. Warra faallaa ta'aniif jechuun maaliif araara sirbitee fa'aa jedhamtee hin beektu yookaan koomantiin si kan qabne yookaan immoo wanti ruumaroonni yookaan kallattii biraan haasa'an sanarratti jechuun namoota yaada akkasii qabaniif rabbitti araaramu jettee dabartamu wanti kaastu jira. Nama kamiifuu afaan kamiinuu wanni araara caalu waan hin jirre araara jechuun dhugaa dubbachuu jechuudha. Dhugaa dubbachuu jechuun immoo dhugaan ilmoo waaqati. Wanni kana olii waan hin jirreef namni kana balaaleffatullee yoo jiraate ta'e yookaan immoo namni araara jibbullee jiraata yoo ta'e isaafuu rabbi isaa araaramu jedha. Yaada kanaan ibsuu barbaada. Ayyee Dajuu xumuruuf deemaa jirra. Akka walii galaatti yoo akkuma duraa haasofne wanti waliin dhabnee as keenya jira. Wanti ammas immoo dhabaa jirru jira. Wanti kun akka kana caala nun madeessine kana caala akka nun balleessine falli Oromoo maal ta'uu qaba jettee yaadda? Araara jettee jirta sirriidha. Innis waan tokko akka falaatti waan ta'udha. Akkuma walii galaatti garuu Oromoof maaltu mala akkanumatti yoo itti fufne eessa dhaquu jirra? Dhumarratti wanti jettu yoo jiraate gara dhumaatti gaaffii biraa waan hin qabuuf. Oromoof hin mala jedhee wanni nani yaadu hoo jiraate? Maaliif seete Dajuu? Wanta amma Oromoon keessa jiru bahaa kibbaan garaa hundaanuu rakkisa. Waan baay'ee kaasuu ni dandeenya. Kadhaatti illee galleerra wal ajjeesurra dabarree wal buqqisnee karaatti baaneellee Oromoon kadhatee hin beekne har'a iddoo dhaqu dhabee kadhattu ta'eera. Kadhannaallee hin beeku wanti hin beekne immoo sirraa hin bareedu. Wanta nurraa hin bareedne irratti wal saaxillee jirra. Badii keessa jirra. Kanaafan kana sii kaasa maaltu nu mala? Wanni Oromoodhaaf mala jedhee yaadu karaa kamiinuu adeemu karaa kamiinuu agalu Oromoo sirna isaatitti deebi'uu qaba jedhee nama ammas. Maaliifan kana kaasa? Mana gaafa ijaaru namni naannoo biraatti waan jedhamu hin beeku. Nu biratti guutuu manaa jedhan. Guutuu manaa yookaan cimcimoo jedhanii waan gubbaarraa jalqaban tana jechuudha. Bakka sanii yoo tolte malee bal'atee dhufee mana ta'uu waan hin dandeenyeef guutuun manaa suni bu'uura mana saniiti. Yookaan immoo boroo dongorataa jedha Oromoon gaafa mana ijaarratu jechaadha. Gaafa jiruuf jireenya isaa ijaarratu immoo sirnatu barbaachisa. Sirna isaati. Oromoon ani akka Oromoo tokkootitti nu jalaa bade jedheetis kanan amanuu jiraate. Bakka irraa miliqni qabna jedheetis kanan amanuu jiraate.
sirnaaf sirna qofa Oromoon sirna isaatti deebi'uu qaba. Sirna Oromoo sirna gadaati. Han namuu beeku. Han Oromoon kamuu beeku. Han addunyaan beektu jechaadha. Sirna gadaati. Sirna isaatti deebi'e taanan Oromoon. Han dhabe wal dhabe waan hin araaramneef hin qabu. Han rakkate waan rakkoo keessaa hin baaneef hin qabu. Kan du'e waan gumaan hin arganneef hin qabu. Wanni Oromoo Oromaan adda godhu gumaa fa'i. Gumaa jechuun immoo sirna. Sirna gadaa keessatti jira. Ijaarsa sirna gadaati. Caasaa sirna gadaati gumaan. Namni du'e gumaa argachuu jechuun lubbuu baddee ol kaasuu, lubbuu mataa ol qabuu jedha. Achi keessatti waan jechoota jedhamantu jiran. Namni tokko yoo nama ajjeese, namichi namni ajjeese suni osoo hin awwaalamin, osoo biyyeetti hin makamin, gosti walitti ba'ee lukoon dhufee, lukoon dhiyaatee jilbiiffatee lubbuu mataa ol qabaa jedha. Osoo hasaatti hin galin dura jechuudha. Kuni sirna. Lubbuu badde barbaaduu jechuun sirna duudhaadha. Kabaja safuudha. Kana uummata kana qaba. Saba kana qaba. Bakka kana qabutti obboleessa ajjeesee, abbaan ilma ajjeesee, ilmi haadha ajjeesee, qe'een Oromoo dhiigan dhiqamee, qe'ee dhiigaa ta'ee bakka jiru kana qulqulleessuudhaaf yookaan faloo geggeeffatee lafa isaa qulqulleessu falachuudhaaf, biyya isaa falachuudhaaf, qe'ee isaa falachuudhaaf, kallacha isaa falachuudhaaf haa xiqqaatu lubbuun Oromoon akka lubbuu namaatitti ilaalu. Collee isaatiin mana keessa gubatee bara farda mana keessa gubatee fardi sadarkaa olaanaa qaba Oromoo biratti. Collee jennaan Oromoon collee jedhaane. Waan kana hunda falachuu kan danda'u, faloo kana geggeeffatee qulqullaa'uu kan danda'u sirnaaf sirna isaatitti yoo deebi'e qofa. Kana gaafan jedhu sirni amma hin jiru jechuun namni jedhee kaasuun dhabamu ta'a. Ijjis baddu bakki ijaan baddu jedhan. Kuni afoola saba kanaati. Ijjis baddu bakki ijaan baddu jedhan. Yoo sirni sunillee akka itti geggeeffamu sirrii ta'uu baate sirni sun maqaa isaa jiraa jechuudha. Karaa tokkoon. Qaamni sirna kana geggeessaa jiru sirna kana ani geggeessan jiru jedhee qaamni gaafii kaasullee yoo jiraate ta'e eega sirna kana sirnaan geggeessaa jiraatan ta'e maaliif badiin kun dhufeen illee immoo deebisaa ta'uu danda'a jedhee yaada. Waan amanuuf Oromoon ammas sirna isaatti, sirna dhugaatitti, duudhaa isaatitti deebi'ee kallachi bakka kallachaatti, bokkuun bakka bokkuutti, alangeen bakka alangeetti, malkaan bakka malkaatti, tulluun bakka tulluutti duudhaa isaa eeggatee, kabaja isaa eeggatee jiraate taanaan kuni qormaata guddaa kan nurra ga'e kana kan nurraa dhaamsuu danda'u sirna kanaaf kana waan ta'eef qaama alaa fi keessallee jiraatu chaalenjii si godhu immoo sirni mataan isaatu gingilchaa qaba waan ta'eef adeemsuma isaatiin gingilchee qulqulleeffachuu waan danda'uuf suni baay'ee waan itti dadhabnullee jira jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaafuu Oromoon dammaquu qaba kana caala osoo waliin balleessinii sirna ganamaatti adeebinuu sirni ganamaa wal dhaggeeffachuudha safuudha waan baay'ee kaasteerta achi keessatti suni ta'uu qabaa jetta. Hayyee dajuudhuma irratti gara keetittan deebi'aati. Egaa yeroo dheeraa aartiirra akka jirtu irraa haasofnee jirra. Uummannis kan beekudha hojii kee walumaa galatti jechuudha. Gara fuulduraa garamitti deemaa jirta? Wanta haaraan uummanni maaliin si eegani? Viidiyoon araaraa kun araara jette kun viidiyoon isaa sin hojjetamne ganaa itti waan adeemaa jirtu natti fakkaata. Sanarratti mee waan ta'e nuun jedhiiti sagantaa keenya hin cufna giirrarsa tokkoon. Kuni dhugaadha. Uummanni illee akkana eegu nan beeka. Anillee qophiidha. Waan haaraa fuula dura kanatti hojii lama sadii qopheessee yeroo dhiyootti uummata kiyyaaf nan dhufaa abdiin qaba. Yaa ta'uti garuu wanni guddaan ilmi namaa yoo facaafatee biqileef
yoo ilmoo argatee safuudhaan guddateef ilma eebbaa jedhameeti nama eebba qabu eebbifamaa jedhameeti akka duudhaatti beekamee yaadama waan ta'eef akka Oromootitti Oromoon hundi waaqatti boonyee waaqa kadhannee waan rakkanne kana keessaa baanee dukkana kana ifatti baanee balaa kana ofirraa gabbuufnee Rabbi nurraa buusee wal abdee jiru kana araaratti nu jijjiiree gaafni fuula ifaadhaan walitti deebinu fagoo natti fakkaatu namni kamiyyuu dammaqii jechuun kun kaayii waraanii miti dammaqii sirna kee barbaaddadhu qalbiitti deebi'i duudhaa kee eeggadhu kallacha kee eeggadhu dhugaa kee eeggadhu jechuudha wal beeki jechuudha dammaqee wal hubachuu qaba Oromoon wal dhabdeen amma jiru kun kallattii kamiinuu haa ta'u gara kamittuu haa ta'u ilmaan Oromoo wal dhabe afaanuma Oromootiin araarama duudhuma Oromootiin araarama kan jedhu abdiin qaba Rabbi nu haa dhaqqabsiisu waaqni tokkichi nu haa gargaaru jedha namuu karaa jiruun nagaa labsuun nagaa lallabuun dursi nagaa jiru irratti waan hundumtuu dhufa waan ta'eef namni kamiyyuu kallattii jiruun haa dammaqee nagaa labsuu haa dammaqee waaqa kadhatu waaqa dhugaadhaan kadhatan garaadhaan kadhatan hin dhaban waan ta'eef waaqni arjaadha naman dhoowwatu waan jedhuun abdii qaba Rabbi nu gargaaru jedha. Ayyee kanaafuu biyyi keenya nagaa ta'uu ka'ulloli isaa araaramuu kana hundaa hojjechuuf nageenyi jiraachuu qaba wanti hin qabadhee dhufaa jiru jira sana caala garuu kan na yaaddessu nagaa biyyattiiti biyyi yoo nagaa taate gara fuulduraas naan hojjedha yeroo dhiyootti dhufaan jira jetta. Ayyee Dajuu sagantaa keenya irraa cufuun dura geerarsa Salaalee keessaa kan jaalattu kecha nu buusitii daawwattoota keenya kanarraa dinqisiifattoota kee akkasitti gargar bahe jechuun har'aaf yaa ta'u bareedaadha yaadaduutii kan sitti tole ani geerarsa ofiifuu anumatu qindeessaa abbuma geerarsaattu anuma kanaafani bara kanaaf immoo sanarraa wal'aanan illee futtiin jennuree kabajamtoota daawwattoota keenya geerrari jedhu geerrari jedhu geerrari jedhu geerrari maal na gorsu wana gara na lobsu geerrari maal na gorsu wana gara na lobsu inni kilaashii tumee dheeraa moo gabaabadha inni tumee gurguree beekamoo wallaalada allaattii baalli kuulaa risaa baalli shararaa allaattii baalli kuulaa risaa baalli shararaa gadee lubbuun mararaa goota dhugaa mararaa shumburaalessaa laga baddeessaa naramanii hundumaa keessaa qabnaa maal keessaa nu dhabanii ayyootoo yaadattoo ayyootoo yaadattoo ormeetoo yaadattoo jaartii diinqa irreessaa irraftamoo nageessaa yoo ilmi kee geerraru yoo ilmi kee geerraru yoo ilmi kee geerraru irraftamoo nageessaa jaartii diinqa irreessaa ayyoo diinqa irreessaa ayyoo diinqa irreessaa hundumaa keessaa dhabnee maal keessaa nu dhabani ani si barbaadeen tureeyyuu samoona sanis waa'ee hojjettee jirta har'a sila kaasuun barbaanne jechuun yeroo biraa yaan kaasnu ta'a akka carraa ta'e immoo ammas yeroon itti wal arganne yeroo gaariidha yeroo ho'ituu irratti wal agarra. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya hanga ammaa isa daawwattan fakkaataa keessummaan keenya har'a akkuma argitan haala yeroo irrattis wanta ta'aa jiru irrattis waan baay'ee nuuf kaasee geerrarsi nafnee sirbi biraas nafnee waan qabu hundaa nuuf qoodeerraa egaa maqaa keessanii fi maqaa miidiyaa keenyatiin artist Dajanee Jaalataa asitti nu argamu isaatiif guddaa galatoomi jennaani gara fuulduraa immoo hojii biraa hojjetaan jira jedhee dhufee too wal arguun keenya hin hafu waadaa galeera waan ta'eef qophii keenya har'aa kanumaan xumurraa bakka jirtan maratti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.
Thank you.